Senta Aroru Tain Aroru Naxon, the Hada, Sherwali Goda, and Inshallah, Waya Jarsora Dubana, and Arantana Lola de Mujura, Dido Wallet Case, Lola de Mujura, Lubolis in Somalia, Umata Jarso, and Bukasuf, and Dachi Samu, Tana Rajirti, Jarson and Nidirmatus in Juru. And Jarson ofimale wa namni dirmatu takalle jiru jechu and lolli ganama khale egale ila amma demu jira and Jarso lafarra bukasuf qopheeffatanii jiran naannoon Somaalee mootummaa naannoo Somaalee and biyya buqaasuu muratanii jiranii jechuun sani oduun amma nu dhaqqabdu lolli ila ammaa hin dhaabbanne ila ammaa deemu jira lolli Kasara hangam takkaatu tahee namni beekuu danda'u hin jiru lolli hin dhaabbanne lolli deemu jira jechuudha. Ummata jaarsoo tan jennuun nuti yaa ummata jaarsoo waliif iyyaa wal gargaaraa bakka jirtan hundaa'u lafarraa ol ka'a ummata keessan gargaara lafa teessan baraaraa jennaan. Lafti jaarsoo akkuma quba qabnutti lolli takkaarraa dhaabbatee hin beeku. Ammallee lolli san deemu jira jechuudha. Lolli kalee eegalee ilaarraa deemu jira. Sani waliif dirmadhaa bakka jirtan hundaa'u waliif dirmachuu qabdu oduun amma na dhaqqabde tan ammaan tana dhaqqabde lolli hin dhaabbanne. Nama hangamtuu du'ee nama hangamtuu dhawamee namni bigar addaan beeku takka illee hin jiru. Sani ummata jaarsoo warri gaara jirtan gabbu'aatii ummata keessan dirmadhaaf. Ummanni keessan lolarra jira dirmadhaaf. Ijoolleen dardaraa kaasatan ijoolleen dardaraa ta'an funyaan biraa baabilee ilaa awwadaa irraa bakkuma jirtanuu jaarsoon lafarraa ol ka'uu qabdanii jechuudha. Walii dirmachuu qabdanii jechuudha. Harku jirtan ummanni jaarsoo lolli takkaa'uu nurraan dhaabbanne ganuu kan ammaa kuni kan adda. Kan gaafa abdii leessan wayya ture kanaatu darani. Mustafa Agjar murteeffatee jira ummata jaarsoo akka lafarraa fudhatu. Lafti tun egaa jaarsoon hin qabdu Oromoo qaba lafa tana. Lafa Oromooti lafti tun. Garuu Oromoon arra dilmachuu ni dandeessi. Oromoon arra dirmachuu hin dandeessu yoo dhugaa waliif na jaarsoo dhagaya. Oromoon arra waliif dirmachuu hin dandeessu. Mana manatti gubachaa jirti Oromoon arra. Bakka jirtu hundaa'u ibiddaa keessa jira. Sani ummanni jaarsoo hanga dandeessan wal qopheessaa ijoollee dardaraa qopheessaati lafa teessan tiifadhaa. Duutin nuraan oolamtu. Eessa dhayna biyya teenya gadhiifnee bakka dhaynu jira dura. Jaarsoon biyya tana gallekiftee biyya biraa qabnaa biyya tan dhaynu. Sani ani taniin sun hinjuu bakki dhaynu takka illee hin qabne irra du'uu qabna irra wanta ta'uu qabna biyya teenya taakkuu takka illee gad hin dhiifne. Bakki dhaynu hin jiru gadhiifnee eessa dhaynu. Sani ilmaan Oromoo arra rakkina keessa jirtu Oromoon guutuun rakkina keessa jirti. Waliin dirmachuu hin dandeessu. Walloo harku jirtan rakkina keessa jirti. Karrayyuu harku jirtan rakkina keessa jirti. Arsiin sani, Booranaan sani, Oromoon waliin dirmatu takka illee hin jirtu arra. Yaa ummata jaarsoo wal qopheessaa isin wal qopheessaa sammuutu caala waa hunda. Namni yoo sammuun deeme sammuutu caala. Lola guddaa kana sammuutu caala. Tooftaan yoo deemtee tooftaan ta'e bareedduu taate tooftaa saniitu mo'aa malee abadan hin mootu. Liu boolisin Somaaleen hin mootu. Tooftaan deemuu qabnaa jechuudha. Tooftaan deemuu qabna. Ijoollee teenya bakka jirtu hundaa'u yaamuu qabna. Karaa hidhannootti hidhachiisuu qabna. Karaa wantaa deemuu qabanii jechuudha. Karaa diinii jiru deemuu qaban.
namni arra Mustafa Agjar nurraa dubbisu takka illee hin jiru. Mootummaan qabnu nuti. Isaan mootummaa kijibtuu qabanii nuti mootummaa kijibtuu sun illee hin qabnu nuti. Mootummaan nu bira dhaabbattee gargaarsa nu godhu takka illee hin qabnu nuti. Abbaan qabdu barjaarsoon amma. Oromoon guutuun abbaan qabdu. Naannoon Somaalee halkanii guyyaa lafa jaarsoo saamuuf hidhatanii jiran. Yoo jaarsoo yoo waa dhageessee jechuudha. Abadan suman dhiifne kabalaatu kabala sirraa kabala bidaa hojjan. Mootummaan Mustafa Agjar murtee jirti akka lafaa tana fudhatan murteeffatanii jiran. Jaarsoo ati hoo maal murteeffatte? Malan qabu yoo jette gaa mala si dhawon gaar mun rasaasa malli khee rasaasa. Ani deengita maalin jechaa ture aboo waltayisi isaan baanu kun kijibaa jaarsoo hin dhagayna. Manguddoon tuni manguddoo kijibduudha tan rabbi irraa fagaatte hin dhagayna isinii jechaa ture. Mee teessoon jaan waltaanee waltaasina eeysa jirti mee? Mootummaa Oromiyaa fi tan Somaalee. Mootummaa Somaalee ni beeyna koflaa si ajjeefti. Siif koflaniiti si ajjeesan. Tana ni beeyna nuti. Mootummaan naannoon Oromiyaa garuu faayidaa takka illee hin qabdu. Mootummaa faayidaa qabdu miti barsan. Numa jenne malee naannoo Oromiyaa jenne malee faayidaa takka illee hin qabdu. Mootummaan naannoo Oromiyaa Adaamaan kiiloomeetirii meeqa fi Mataaran Karrayyuun dhumaa jirti. Hangam takka walii jiran? Magaalaa takkaatu iddoo jira Bishoftuu. Karrayyuun dhumaa jirti achirratti dhumaa jirti. Oromoon abbaan qabdu dhugaa yoo walii himne. Oromoon mootummaa hin qabdu. Oromoon rabbi malee waan biraa tan qabdu takka illee hin jirtu. Lafarraa ol ka'aa bakka jirtan hundaa'u lafarraa ol ka'aati wal gurmeessaati walii diddirmadhaa. Mootummaan naftanyaa tuni Oromoo diiguu malee Oromoo ijaaruu hin feetu harkaa Oromoo hin feetu. Ni moona garuu numa moona waan fedhillee haa ta'u numa moona. Liu poolisni Somaalee arraan tana lola guddaa deemu jira. Lolli ilaa ammaa deemu jira. Hangam takkaatu madaawee hangam takkaa du'ee namni addaan beeku takka illee hin jiru. Waa'ee karaa galgalaa waan ta'e hunda ogololli dhaabbate ni himna waan dhawamee fi waan achirratti lubbuun isaa halagamte hundaa'u himuuf teenyaa jechuu galgala kana. Sani uummata jaarsoo antanii sinijuu wanni manguddoo dhageessisan hin jirtu. Manguddoon tuni manguddoo kijibaati. Ani dheengaddallee isinii hima oggoo wanti kun walta'iinsa goonaa binaamin oggoo jaarsan kijiba. Jaarsoon akka dagattuma fedhan. Jaarsoon of dagattee qawweesii lafa kaayuu san fedhan. Wanni walta'iinsaa takka illee hin jirtu. Ani dheengaddallee sanumaan isinii hima. Waliif iyya. Jaarsoon gaaraa karaa diidatti gabbuu qabdi. Warri gaaraa jirtan karaa diidaa gabbuu qabdan. Ummata keessaniif dirmadhaa. Bira dhaabbadhaa ummata keessan. Mancaan gabbuu gaara jirtan mancaa qabdaa mancaan illee gabbuu waan fedhallee haa ta'u. Waan qabduun gabbuu qabdaa jechuudha. Lafti jaarsoo isaaniif wanta taate. Nuti garuu eenyuu nu gargaara eenyuutu nu bira dhaabbata. Mootummaan qabnu silaa mootummaa qabaanne wahumaatu nu bira dhaabbata. Isaanuu bira akkam Oromoon mootummaan qabne arkeetti Mustafa Agjar tana godhuu jira bara. Mustafa Agjar mootummaan tun akkam mootummaa naftanyaa taate ni beeka. Hubateeti silaa ittiin qaceelu. Mootummaan tuni mootummaa Oromoo jibbitu ta'uusii
Mustafa Agjar galtee fi jirti. Tanaaf lola oofu jira bara. Sa Somaalee numa beeynami. Somaan ati yoo ati jabaa taate waa inaad harka isin jaaniiti firakiyya isin jaanii si jala fiigan lola dhiisi. Yoo ati nama jabaa taate wayyaaneen xiqqashoon san hangam takka jala fiigu turan. Xiittaa wayyaaneen daaroodin jenne. Wayyaaneen tunummaa'u daaroodii jettee bara. Somaaleen akshinii kee laalteeti san booda irmijaa sira fudhatte. Maaltu galeef Mustafa Agjarii fi naannoo Somaalee maaltu galeef mootummaan koroneel Abiy ani mootummaa dheefiin jiru tuni akka mootummaa nafxanyaa taate beeytee beekanii jiran. Kanaaf nu roorrisaa jiran. Silaa bar fira keenya nuun jechuu turan. Akkas jechuu gaafa dura eegalamte dubbiin gaafa Abdiilee wanta hidhaa seene. Fira keenya obboleeyyan keenya minaamin keenya tana jechuu turan. Maal Oromoo se'ani gaafa san. Abiyyiin Oromootti fakkaate. San booda arkan akka namichi kun jibbeensa Oromoo qabu. Akka inni Oromoon taane. Akka Oromoon lafarraa duguuguu fedhu san booda beekan. Amma galteefi jirti. Kanaaf nu roorrisu jiran. Beekadhaa tana waan takka beekachuu qabda laal. Somaaleen yoo ati nama jabaa taate mootummaa tun mootummaa ta'e taate sirraa fagaatti. Obboleessi kiyya jaanii si qaceelanii si faarsanii waa meeqa sii godhanii maal argan mootummaan tunuu mootummaa naftanyaa akka taate abiyyiin akkan Oromoon taane arkanii jiran. Diina Oromoo ta'uusaa arkanii jiran. Sanii irraa faayidaa'uunaa. Hanga inni kun jiru lafa jaarsoonni fudhannaa. Mooyyaalee ni fudhannaa. Dirree dhawaa ni fudhannaa. Tanaatu keessa jira. Maaltu tana fide? Arku jiran namichi kun jibbeensa Oromoo akka qabu arku jiran. Tanaaf tana godhu jira laal. Tanaaf akkana godhu jiran. Sani uummanni jaarsoo antanii isinijuu rabbiin isin wajjin haa dhaabbatu. Lafa teessanii lolu jirtanii lafa namaan dhayine lafti teessan diina harka seenu rabbilleen irraan hayyamu. Sani ani taniin isinijuu jabaadhaa wal bira dhaabbadhaa. Lolli ilaa ammaa deemu jira. Diida waalet keessa lolli ilaa ammaa deemu jira. Ogaa lolli san dhaabbatee gaa wanni khasaaraa hundaa'u gaa himuu ni himnaa hellattu inshaallah galgala irratti. Taniin isinijuu ilmanni jaarsoo kan diyaaspooraa jirtan ummata keessan dirmadhaa fi warri diyaaspooraa jirtan raftanii jirtan doolaara diidam yoo wali guurtanii wali buuftan ummata saniif wahii gootiif. Manneen gubu jiranii, ooroota gubu jiranii, horii saamu jiranii, loon saamu jiran wanni jaarsoo takka illee wanni hafteef hin jirtu. Ani tanii isinijuu warri diyaaspooraa Oromoon guutuun wal bira haa dhaabbannu gargaarsa wali guuraati ummata kana bira dhaabbadhaa ummanni jaarsoo rakkina keessa jiraarraa. Mootummaan qabnu mootummaan nu gargaartu ni jirtu tan arku jirra tan ifaadha san namni hundinuu ni beeka garuu nuti waliif iyyuu qabnaa jechu wal gargaaruu qabna Oromoon guutuun gargaaruu qabna ummata jaarsoo bira dhaabbannu lafti tun lafa Oromooti lafa jaarsooti miti jaarsoon har'a jiraattu malee lafti lafa Oromooti Oromoo dhagayi Somaaleen waan arra godhu jirtu arku jirtan liu boolisen Somaalee akka jirutti arra diida waalet keessa ummata jaarsoo kan horii tiifatu horii isaanii saamuu jira isaanii ajjeesaa jira. Ummata horii tiifatu kan ooruu qototu jimaa isaanii guurrachuu jiran jimaa jaarsoon qabdu liu boolisen Somaaleen jimaa ooroota seeneeti ooroota guurrachuu jira akka fedhe jimaan haa guurratuun waan fedhelee haa ta'u lubbuun ilma namaa garuu badaa jirti. Jimaanumaa miti. Ni biqila. Haa guurratanii. Garuu lubbuun ilma namaa hoo ni biqilti. Tana wal gaafachuu qabna. Oromoo bakka hundarraa kaa'aati walitti dirmadhaa. Warri miidiyaa OMN qunnamtii wajjin qabdanillee akka gabaasan lola arraa kana akka gabaasan godhaati. OMN illee itti himaa. Miidiyaan wanni qabnu hundaa'u arraan tana gabaasuu qaban lolo kana gabaasuu qaban tanii isinijuu tana
lola gabaasu qaban addunyatti iyyachuu qabna United Nations iyyachuu qabna human rights iyyachuu qabna rakkina ummata jaarsoo addunyaan arkuu qabdi yaa ummata jaarsoo lafaa ol ka'aati itti hima addunyaa beeksisa dubbii tana luu boolisiin Soomaaliyaa irraa guutumaa guututti ummata jaarsoo lafarraa buqqaasu fedhe maaliif tana godhan wantaa jira maali filannoo jira jaaniiti filannoo san jaarsoo lafarraa buqqaafnee san booda filannoo godhannaa jechuu jiran isaan maali yoo filannoo bakkatti tana godhan qabalee 36 qabaleen 36 tuni ilaa jijjiga keessa ilaa jijjiga qabalee 36 qabalee 36 kana hin argannu wanni hin argannu wantan argannu jaaniiti buqqaasu jiranii jechuu maaliif tooftaa taphachuu jiran isaan lafti tun akka lafa Soomaalee taatu akka lafa Oromoo hin taane tana fedhanii jechuu maaliif jaarsoon hin buuftu ni beekan jaarsoon akka wanni isaanii filannoo isaanii irratti hin hirmaanne ni beekan saniif jecha buqqaasu qabnaa jechuu jira rasaasni nutti ajjeesaa jiran rasaasa Abiy Ahmed sanii ilmaan Oromoo haa walii iyyinu haa wal bira dhaabbannu haa wal gargaarru miidiyaalee addunyaa hundaa'u itti barreessaa itti himuu qabdani United Nation maali United Nation lee haa ta'u human right haa ta'u